Dhukkubni super powers akka China, akka America jilbeeffachiise. Waan laaftuumi system ajaa'iba warra qabu warra nuclear bombin osoo irratti qabuu taate irraa baraaramee deemuudhaaf qophii gahaa qabu. Dhukkubni kun hulaa cufsiisee jira jechuudha. Cal goorisiisee jira jechuudha. Nu biitii hiyyeettiin biitii ganama qursii nyaannee iraata nyaannuuf of shakkinu biitii namni kiniini xiqqaa dhabee dhukkuba xiqqaan kana keessa jirru dhukkuba kana qoosatti fudhachuu hin qabnu. Seriously ofeeyne rabbi waan dura dabarse yookaan garuu gaaga'ama biyya kanaaf uummata keenya qoosaatti hin fudhatina. Dhukkubni Ameerikaa hulaa cufsiise. Dhukkubni Ameerikaa kaabaa Awurooppaa hulaa cufsiise. Dhukkubni biyya akka China hulaa cufsiise. Kaagan hollachiise dhukkuba laafaa miti. Kun balaa hamaa laafaa miti. Kijiba oofamullee deemina nama gurraacha hin qabu. Qilleensa ho'aa keessatti akkas ta'a. Barbaree yoo nyaata si dhiisaa qullubbii adii yoo liqimsita. Kun kijiban dhaggeeffatina waan akkana. Waan ogeeyyiin fayyaa jedhan dhaggeeffadha akkaataa itti ofirraa eedan. Wanni hagammaa jechaa jiran maali? Namoota irraa fagaadhaa. Harka dhiqadhaa. Yoo shakkii qabaatan mana warra yaalaa bilbilaa odeeffannoo kennaa. Bakka namni baay'ate irraa fagaadhaa. Waan biraa keessa hin seeninaa. Yoo danda'ame deddeemuu odoo dhiise namni keenya. Qonnaan bulaan qonna isaa keessa yoo taa'e. Warri magaalallee wal keessa deemuu osoo dhiise. Cidhallee yoo jiru taate yeroo biraatiif odoo dabarfate. Cidhallee yoo dabarfate. Walga'ii immoo abbaan fedhe sin haayamu. Hin dhaqina walga'ii. Walga'ii hin dhaqina. Walga'ii hin dhaqina. Cidha hin dhaqina yeroo biraatti dabarsa. Deddeemuu silaa dirqama ta'uu danda'a. Anama baay'ee kana yaaddeessu yoo laalte. Namni keenya qixqixii kana keessatti itti guutamee haqaaramee deema. Dhugaa abjuullee natti dhufaa jira beektaa? Namni tokko achi keessa jiraannaan namni hundi wal ga'e jechuudha. Kanaaf haga danda'ame namni keenya wal keessa deemuu odoo dhiise. Torban lamaan kana haala hallume. Namni keenya wal keessa deemuu yoo kadhiisu taate haga danda'ametti. Kana jechuun rifatee tasgabbaa'ee wanni biraan namni keenya ofirraa eegu abaluun kukkufaa kanaafuu rakkoo qabaa nama san irratti waa goona ta'uu hin qabu. Namni yoo kan shakkamu taate mana yaalaa bilbilee ogeeyyiin fayyaa waan kana akka itti handle godhan waan beekaniif namoota sanitti warra ogeeyyatti geessuu malee walirratti illee gamuun wal jibbuun quba walitti qabullee hin barbaachisu. Dhuguma namni baay'een lubbuun irraa baraarama. Akkam babal'anne ka barbaannu. Kanaaf namni illee wal tuqullee hin qabu. Walitti illee gamuu hin qabu garuu namni mana ofii keessatti hamma danda'ametti sochii daldalaatis laaffifatee sochii adda addaas laaffifatee irratti fuulleffachuu. Wanni an dhaamu dhukkubni irran deebi'a. Dhukkubni super powers akka China akka America jilbeeffachiise. Waan laaftuumi system ajaa'iba warra qabu warra nuclear bombin osoo irratti qabuu taate irraa baraaramee deemuudhaaf qophii gahaa qabu. Dhukkubni kun hulaa cufsiisee jira jechuudha. Cal goorisiisee jira jechuudha. Nu biitii hiyyeettiin biitii ganama qursii nyaannee iraata nyaannuuf of shakkinu biitii namni kiniini xiqqaa dhabee dhukkuba xiqqaan kana keessa jirru dhukkuba kana qoosatti fudhachuu hin qabnu. Seriously ofeeyne rabbi waan dura dabarse yookaan garuu gaaga'ama biyya kanaaf uummata keenya